warra Wangeelaati. Maqaan koo Qanaatuu Karoorsaan jedhama. Dambijollootan dhaladhe. Obbolaan koo immoo 2. Faajjii Karoorsaaf Elsaabeet Karoorsaa jedhamu. Bara 1921 dhaladhe. Ani har'a waggaan koo 94. Ani haadha manaa luba dafaa gammooti. Eeyyee adde Qanaatuun nama waggaa 94ti. Ciminni isaaniif waa yaadachuun isaanii garuu umrii isaanii wajjin wal bira qabamee yeroo ilaalamu nama dinqisiisa. Eegan immoo Qanaatuu wajjin haasa'ee booda dhugumaaniyyuu abbaa manaa jabaa dudduuba haadha manaa jabduutu jiran jedhe. Baay'een keessan luba dafaa jammoo beektu jedhee namana. Nama Waaqayyoo wal'aansoo amantii soolfaataa gaarii godhanii kan qaban, nama beekumsaaf ogummaadhaan guutaman, bara isaanii keessa macaafota 27 ta'an kan barreessanidha. Bara ari'atamni waldaa kiristaanaa irra ga'e nama gatii guddaa baasanii falmii guddaa falmuudhaan dhumarratti hinjifatanidha. Bara sabni keenya doofummaa jalatti akka inni hafuuf itti mari'atame, isaan immoo hamma biyya faranjiitti adeemanii ifni barumsa jabanaa akka inni saba keenyaaf ifuuf nama yaalii guddaa godhanidha. Egaa milkaa'inni kun hundumtuu garuu gargaarsa warra manaa isaanii adde Qanaatuu Karoorsaan alatti kan yaadamuun turre. Adde Qanaatuun luba dafaa waliin hamma gaafaa lubni dafaan gara gooftaa isaaniitti biraa sassaabamaniitti waggaa 67 abbaa manaaf haadha manaa ta'anii waliin dulloomaniiru. Hojii Waaqayyotti kenne 2 ta'anii hin dadhabnetuun jedhiin hojjetaniiru. Yaadannoo isaanii bara kanaa kaasanii tugaa har'aa sagantaa keenya keessatti nu taphachiisuu harka fuunee attam jirtuu jaallatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattoota keenya nagaa sin gaafachuu hin irraanfanne. Sagantaa keenya har'aa keessatti gaaffiif deebii adde Qanaatuu waliin goone malees ergaa sagalee Waaqayyoo qabna. Hojjetaa Wangeelaa Galatii Haayiluu har'as Iyesuus Kiristoos deebi'ee ni dhufa jedha. Mata duree kana jalatti walitti aansuudhaan kan nuuf dhiyeessaa jiru barumsa kutaa 3ffaa har'aa isin dhaggeeffachiisna. Egaa hanga xumuraa sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kan isin affeeru qopheessaa sagantaa kanaa ana Roobsa Makkooti. Maali barreeffuni yaa gooftaa? Maali barreeffuni yaa gooftaa? Barreeffuni yaa gooftaa? Maali barreeffuni yaa gooftaa? Maali nireem waan isaan wallaaleen soobatu dhugaarraa caaleetu madaalee gingilfoomuufi yeroon isaa ga'eera itti yaannu amantoota har'aa waldaa kiristaanaa itti yaannu yeroon isaa ga'eera waldaa kiristaanaa itti yaannu barichi dhumeera. Arraa qabxii lammaffaatti walii wajjiniin dabarra. Qabxii lammaffaan Yesuus Kiristoos maaliif deebi'ee dhufa isa jedhu ta'a. Yesuus Kiristoos waan deebi'ee dhufuuf qaba. Yesuus Kiristoos waan hojjechuu dhufu qaba. Isa kana walii wajjiniin ilaalla har'a. Lama qabxii tokko irratti maaliif deebi'ee dhufa isa jedhuuf teessoo ulfinaa isaatii irra taa'ee ulfina isaatiin mul'achuudhaaf dhufa. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 31. Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana irratti in salphate. Salphinni Yesuus Kiristoos inni guddaan foon uffatee dhufuu isaati. Gooftaa waaqaaf lafa uumetu, gooftaa hafuura turetu, gooftaa humna qabeessa turetu, gooftaa al tokkicha biyya hundumaatti argamuu danda'utu garaa Maariyaam keessa gadameessa ishee keessa dhufee murtaa'ee taa'e.
biyya lafaa kanarratti nama ta'ee dhalate, mucaa ta'ee guddate Yesuus Kiristoos. Nama ta'ee biyya lafaa kanarra dhufe. Nama ta'e foon uffate, foon isa beela'u, foon isa dhaamatu, foon isa qullaatu, foon isa madaa'u, foon isa dadhabu, foon isa aadu kana uffatee deddeebi'e. Kun Yesuus Kiristoosiif salphina. Baddu baasa isaayyuu Yesuus Kiristoos gaafa nama ga'a ta'u tajaajila gaafa jalqabu gaasaa 30 ol gaafa ta'u gaafa inni tajaajiluu jalqabu qabanii isa fannisan, qullaasa dhaabanii, wayyaarraa baasanii, hin waraananii, hin ajjeesanii. Biyya lafaa kana irratti salphatee jechuudha Yesuus Kiristoos. Sagaleen Waaqayyoo raajicha Isaayyaasiin yeroo dubbatu boqonnaa 53 keessaa gaafa dubbiftan inni ba'aa keenya baate, looga keenya baate, salphina keenya baate jedha. Yesuus Kiristoos inni salphina ilmaan namootaa baate kun biyya lafaa kana irratti deebi'ee dhufa. Hin mul'ata jedha. Hin mul'ata. Maaliin mul'ata? Ulfinaan mul'ata. Eenyu wajjin? Ergamoota Waaqarraa wajjin. Ergamoota Waaqarraa wajjin mul'ata. Eessatti? Biyya lafaa kana iddootti salphatetti, iddootti qullaa ta'etti mul'ata. Maaliin mul'ata gaa? Ulfaachuudhaaf mul'ata jechuudha. Lama qabxii lama irratti tolootaaf hamoota gargar baasuudhaaf mul'ata. Tolootaaf hamoota gargar baasuudhaaf. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 32 amma 33 dubbifachuu dandeessu. Akkas jedha. Inni hamootaaf toloota gargar fo'aa jedha. Kutaan amma isinii kenne Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 32 amma 33 yeroo dubbiftan namoota bitasaa dhaabataniif namoota mirgasaa dhaabatantu jira. Warri mirgasaa dhaabatan warra hoolotatti inni fakkeessee dubbatudha. Warri bitasaatii warra re'ootatti fakkeeffamanidha. Warri gara mirgasaati jiran kun warra jaalala isaa raawwatan, warra abboommii isaa raawwatan, warra inni kottaa jireenya bara baraa utuu biyyi lafaa hin uumamin isa isiniif qophaa'e kanatti seenaa ittiin jedhudha. Akkasittiin jedha Yesuus Kiristoos jara kanaan. Ani beela'een ture beela na baaftani. Ani dheebodheen ture dheebuu na baaftani. Daareen ture natti uwwiftani. Dhukkubsadheen ture na gaafattani. Mana hidhaan ture gara koo dhuftanii natti deddeebitanii na gaafachaa turtan jedha. Jarri kun akkas jedhu. Yoom kana ta'uu kee si argine yaa gooftaa? Yoom kana ta'uu kee argine? Nuu kana si gooneen beennu matuma yoom si gargaarree beenna, yoom hidhamte ati, yoom beelofte ati, yoom daartee qullaa taate ati, yoom waan nyaattu dhabdee beelofte ati, yoom mana hidhaa turte ati. Nuu kana si goone yeroo isaan jedhan akkas jedha. Isin dadhaboota obboloota koo warra biyya lafaa jiran kana keessaaf isa tokkoof kan gootanii akka waan naaf gootaniitti jedhe. Biyya lafaa kana irratti warra dadhaboota kanaan obboloota koo jedha Yesuus Kiristoos. Warra dadhaboota, warra beela'oo kanaan, warra waan uffatan hin qabne kanaan, warra hidhamanii jiran kanaan isin obboloota kooti ittiin jedha. Nuyi gaa isaan kanaaf ho'uutu nurra jira, ho'a isaanitti argisiisu nurra jira. Waldaan kiristaanaas isa kanarratti xiyyeeffachuutu irra jira. Namoota gargaaruu irratti xiyyeeffachuutu irra jira. Al tokko namoota jalaa ollaa amantiidhaan fayyine ayyaanaan fayyine waan jedhuuf namoonni nama gargaaruu keessaa qoodan fudhata. Inni kun kan warra kaaniti. Namoonni nama gargaaruudhaan fayyina jedhan jiru isaan raawwatan isa kana jedhu. Eeyyee wangeelli garuu akka namoota gargaarus hin dubbata. Eeyyee Kiristoositti amanuun keenya dhugaadha. Kiristoos duukaa bu'uun keenya dhugaadha. Namoota gargaaruun, dadhaboota gargaaruun hojii waldaa kiristaanaati. Diyaaqonoonni waldaa kiristaanaa keessaa isa kana hojjetu. Sagalee Waaqayyoo keessa argamoonni jalqabatti hojii ergamootaa keessaa gaafa dhaqanii dubbiftan gaafa hojiin babal'achuutti ka'u, gaafa namoonni baay'achuutti ka'u, namoota of gidduudhaa filan, namoota gargaaran kan warra rakkatan, warra humna hin qabne, warra ilaalan kana of gidduudhaa filan. Sababiin filamuu geggeessitoota waldaa kiristaanaa isa kanaaf inni tokko. Warra dadhaban akka isaan ilaalan, warra beela'an akka isaan ilaalan. Inni kunis hojii waldaa kiristaanaa keessaa tokko. Waldaan kiristaanaa kan isheen kennuun irra jiru
holistic isa ta'e tajaajila kennuutu irra jira. Holistikiin jedhamu kun guutummaa qaama namaa tajaajiludha. Waldaan Makkaana Yesuus biyya Itoophiyaa keessa jirtu isa kanarratti yeroo lubni guddinaan General Secretary barreessaa olaanaa Makkaana Yesuus ta'ee tajaajilaa ture, isa kana yaada kana fide, theology kana fide, waldaan kiristiyaanaa wangeela labu qofaatu hin ta'in guutummaa namaa tajaajiluutu irra jira, guutummaa nama holistikii ta'uutu irra jira waan jedhu fide. Waldaan kiristiyaanaa theology isa kana babal'isuutu irra jira, waldaan kiristiyaanaa isa kanarratti xiyyeeffachuutu irra jira. Sababni isaa Yesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu akkuma wangeela lallabuu keenya, akkuma faarfachuu keenya, akkuma tajaajiluu keenya nu gaafatu isa kana immoo gootaniitu nuun jechuun isaa hin hafu. Waldaan kiristiyaanaa isa kanaaf dammaqxee akka namoota warra toloota jedhamanii gara mirga Yesuus Kiristoos jiranii kana raawwachuutu irra jira. Warra gara bitasaa dhaabataniin hamoota isaaniin jedhan reewoota itti fakkeessa isaan kana. Isaan kuni Yesuus Kiristoos akkasittiin jedhe, ani beela'een ture isin nan gaafanne, ani daareen ture natti nuufne, hidhameen ture gara koo dhufne jedhee gaafanne dubbatu yoom akkas taatennaan obboloota keessaniif hin goone isin jedhe. Kanaaf isini gara dukkanaatti, gara firdii bara baraatti darbitu jedhe. Egaa Yesuus Kiristoos maaliif dhufaa isa jedhu kanumaa jiru qabsiisee kanan dubbachuu barbaadu lama qabxii sadaffaa irratti warra gara mirga isaa jiran kan warra toloota kanaaf jireenya bara baraa kennuudhaaf dhufa. Obboloota kana isin dubbachuu barbaadu jireenyi bara baraa dhuguma jira. Gahaannamis dhuguma jira. Si'a tokko Billy Graham lallaba dargaggoota biyya Ameerikaa jiranitti akkas jedha, cubbuudhaan hi'inkoo jedha. Cubbuudhaan hi'inkoo jedha, jireenyi bara baraa dhuguma jira jedha. Eeyyee dargaggoonni sagalee kana dhaga'aa jirtan anillee isuma kanan isiniin jedha. Hammeenyaan hi'inkoo jedha, jal'inaan hi'inkoo jedha, cubbuudhaan hi'inkoo jedha. Kiristoosiif adda ba'aa jiraadha. Jireenyi bara baraa jira. Jireenya bara baraatti warri galuu danda'an warra jireenya isaanii adda baasanii Kiristoosiif jiraatanidha. Isaan kanaaf jireenya bara baraa kenna. Jireenyi bara baraa kun waan ittiin ibsamu hin qabu firoo tokko. Jireenya baraa amma bara baraatti. Jireenya jalqabaaf dhuma hin qabne, jireenya bara hundumaa kee jiraatan, daaruun kan hin jirre, boo'uun kan hin jirre, gaddi kan hin jirre, hir'inni kan hin jirre, namni guutummaatti keessa kan jiraatu, gaafa hundumaa Kiristoosii wajjin kan jiraatu, dhukkubni kan hin jirre, hir'inni qaamaa kan hin jirre, jaamummaan kan hin jirre, okkoluun kan hin jirre, namni guutummaatti kee kan deddeebi'u, gaafa hundumaa faarfannaa, gaafa hundumaa Kiristoosiin jajachuu, kun nama hawwisiisuure, isa nama hawwisiisu kanaaf jireenya keenya eeggachuu nurra jira. Sana yaadaa deddeebi'uu nurra jira. Otuu hojii keenya hojjennu, otuu mana barumsaa keenya jirru, otuu waajjira keenya jirru, iddoo garaagaraa otuu jirru, haala rakkisaa keessallee otuu jirru, isa kana yaaduu nurra jira. Jireenyi bara baraa dhuguma jira. Lama qabxii afur har'aaf kan nu kenname fixaan jira. Hamoota seexanaa fi ergamoota seexanaatti faraduudhaaf deebi'ee dhufa. Murtoo itti kennuudhaaf wangeela keenyarraa faraduu isa jedhamutti gargaaramanii hiikanii kanaafan faradu firdii isa jedhuttan gargaarama. Murtoo isa yeroo jedhamu gaanamti yookiin callisanii murtoo isa mana murtiitti kennamu wayitti fudhachuu danda'u namoonni. Inni kun murtoo hamaadha. Murtoo kee deebii hin qabneedha. Firdii edhanii hiikan warri macaafa qulqulluu keenya nuuf hiikan firdii isa dhumaati inni kun. Namoonni baay'een akkas jedhu maaliif waaqayyo jallina kana ilaala? Namoonni yeroo gorra'aman, namoonni yeroo haala garaagaraa keessatti rakkinatti dabarfamanii kennaman maaliif dabarfamanii kennamu? Namoonni otuu Kiristoos jiru maaliif calluma jedha? Kiristoos immoo jedhu Kiristoos guyyaa kaa'ee jira. Akkas jedhe si'a tokko Yesuus Kiristoos fakkeenya tokko dubbate. Waa'ee sanyii gaafa ni facaase, sanyii facaafame tokko, biqilee guddate tokko, aramaan keessa jiru tokko gaafa dubbate akkas jedhanii dubbatan hojjetoonni isaa jedhe dhufnee keessaa buqqifnu inkirdaada sanaa jenna isaa taa'u guyyaa haamaatti gargar fo'ama jedhe. Guyyaa isa dhumaatti gargar fo'a. Firdiidhaan gargar fo'a, jal'inaan gargar fo'a. Isaan kana jal'ina warra hojjetan kana jal'ina isaaniitiif firdii bara baraatti dabarse isaan kenna jechuudha. Kun sagalee Waaqayyooti. Isa kana eenyu dhaqa, eenyu jireenya bara baraa dhaqa, eenyutu firdii bara baraa kanaaf
darba eenyutu immoo jireenya bara baraaf dhaqasa jedhu beekuun isaa nuuf hin kennamne Kiristoos garuu wangeela keessatti nuuf ibseera jireenya bara baraa kan argatu eenyu akka ta'e firdii bara baraa jal'inatti warri jireenya isaanii eeggatan immoo gubannaatti akka darba wangeela dubbateera eenyu akka ta'e nu garuu hin beennu abaluu akkas jechuu hin dandeenyu firoota kanan isinitti dubbachuu barbaadu egaa Kiristoos kan hin deebi'ee dhufuuf nuuf deebi'ee dhufa seexanarratti immoo hin dhufa. Maali barree kuni yaa gooftaa 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 Maali nireem waliisa wallaalee soobatu dhugaarraa caaleetu madaalee. Ingilfoomuufi yeroon saagayeera itti yaannu maamantota har'aa waldaa kiristaanaa itti yaannu yeroon saagayeera waldaa kiristaanaa itti yaannu barichi dhumeera. Kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Dhaggeeffattoota keenya kanatti aansuudhaan gara gaaffiif deebii adde Qanaatuu Karoorsaa waliin goonettan isin dabarsa. Jalqaba irratti gaaffiin adde Qanaatuu gaafadhe waggaa 94tti jabinni akkasii kun eessaa dhufee maaluma nyaattanii maaluma gootaniitu akkas jabaattan kan jedhu ture. Deebiin adde Qanaatuun naa kennan kan baay'ee nama dhibudha. An nama hojiiti, hojiin hojjedhaa naan jedhani. Karaa qonnaas immoo ni gabareedha. Kanaan jabaataa turre ka harki koos immoo waan ayinatiin meeqan beeka. Sigaajjanan na'aa, makiinaas nan hodhaa, xilfii nan xallafaa, shurraabii mataa dubartootaaf nan dha'aa hin bitu. Egaa booddeen ammoo calleetti kaanee kan warra ijoollee Oromoo dhiifnaan faranjootan barsiisa. Yeroon dadhabu immoo faranjoonni na biraa baru. Ammi namaaf hojjechuu baatte amma nan jabaattedha ka maalan beekan. Dhugaadha kun. Baay'ee gaariidha. Luba Dafaa Jammoojiin akkamitti wal bartanii mee nutti maameessa kana? Egaa mishiyooniitu dubbatee raawwatee nama kiristaanaa jedhanii raawwatanii dubbatanii dhufanii haasa'anii mishiyoonii keenya wajjin isaan ibsan isaanitti. Mee egaa waa'ee cidha keessanii nutti maame. Cidhni keessan kuni cidha akka sirna kiristaanaatti cidha godhame isa jalqabaatii jedhama. Kun ammam dhugaadha? Mee attam ture sirni gaa'ila keessanii? Mee nutti maame isa kan? Eebba kiristaanotaa keenyanii eenyu beeka? Eenyutu isin eebbise yeroo sana? Maasii keessa gaadaadaa keenya maammoo faranjoonni immoo jiru kana kennan. Baay'ee namatti tola. Egaa isa booddee ijoollee baay'ee hortaniitu luba dafaa wajjinii. Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee kanan daree sagalee amma lafa akka torbatu jira lama du'aniiru. Ijoollee 9 godhatanii kun eebba guddaadha. Lubi Dafaan waldaa kiristaanaa nama gaggeessanii, luba beekamoo, nama macaafa barreessan, nama hojii waldaa kiristaanaatti dhamaan nama waaqayyo akka isaan turan beekamaadha. Mee isin waa'ee luba Dafaa maal nutti himtu?
baay'ee nama kiristaanaa keessummoota baay'ee jaallataa barsiisuudhaaf ishii dammaqaadhaa biyya isaa guddisuudhaaf baay'ee dhama'aa ture. Egaa waldaa kiristaanaa tokkoon utuu walitti qabannu baay'ataadhuma adeemee maqaa Waaqayyootiin. Kophaa isaanii yeroo ta'uuf jedhan namoota keessa shanan aggaadee kan jedhan of gargaarsisanii ofitti waamnee sadii mana keenya keessa keenyee ija barsiifnee abboommi tamaarsinee qurbaana kennanii inni isaan gargaaruutti jalqabe gaa. Egaa kana booddee baay'atee adeemee namoota nu barsiisanii deebi'ee immoo calliya keessaa, daannoo keessaa, baabboo keessaa, waatoo keessaa, kormee keessaa, gaalla'oo keessaa, teegii keessaa namoota mataa qabu walitti qabanii tokko namoota 15 fidanii na bira kaa'an. Namni kun immoo fidela baranii akka isaan abboommi Waaqayyoo seera kiristaanaatti akka jiraataniif ji'a 3 na bira kaa'anii yeroo sana baaburri finfiluun wanti tokko rakkina guddaadha. Harkaan daannee gaafa dandeenye biddeena kenninee gaaffii akaayyaa koomee mul'uufaa affeellee isaan jiraachifna ture. Keessa shanan aggaadee kan jedhamu kun baay'ee nu gargaara. Ani baay'ee gaadha ijoolleetii dadhabee jennaan haadha manaa isaanii kana calliyaa erganii fuudhanii dhaqanii fidanii na bira kaa'anii ji'a tokko na gargaarsisanii daakuu daaknee waan hundumaa goonee harkaan hojjenna waan hundumaa bishaan waraabnee qoraan cabsinee namoota kana akka isaan fidela kana baranii jabaatanii nu gargaaranii waldaan kiristaanaa akka guddatuuf kanaaf dhamaa ture baay'ee. Kun dhugumaan waan guddaadha. Amma gaa akkasin natti himaa jirtanitti keessummoota nama baay'eetu dhufee mana keessan buufata yeroo dheeraa isin bira turu akkasin amma natti himaa jirtanitti baaburri hin jiru yeroo sana harkaan daakanii waan hundumaa akkasitti harkaan hojjetanii dadhabaniitu keessummaa kana keessumsiisu. Kun nama dadhabsiisu ture mee nutti himaa ettamitti dandeessan? Ani humna Waaqayyootiin humna koomti gooftaan nu gargaaree egaa dubartoonni immoo naannoo kootii na gargaaru yeroo tokko kanaan ji'a 3 baranii abboommii kanas baranii wangeela hundumaa nu gargaaruu jalqabanii warri baran kun. Egaa warri biyyaa immoo maaliifitu amantii keenya dhiiftanii isaanitti galtu jedhanii baay'ee nu rakkisu isaan immoo hundumaarra caalaa. Namoota kana qabanii hidhuu egaa kissii kana beektotaa kana adeemuu manatti hin galanii qe'ee isaanii hin beekanii waldaan kiristaanaa kan kooti nan eegaa lafa hundumaan dhaqaa jedhanii hidhatanii jabaatanii ka'anii mishiyoonneen erga adeemanii immoo kophaa keenya waggaa 10 gamoosha malee akkasumatti uduu adeemuu bokkaadhaan jedhu halkaniin jedhu. Yeroo karaa adeemu kophaa isaallee miilaan adeemaa naqamtee nama ga'ee mootiitti jechuu dhaqutti lafa bultiillee hin qaban turan namaan kennan baras mana waraabeetti keessa bulee daaraa haadhu keessa kophaa isaanii bulanii akkasitti duddaadhaan hirriba malee eebuu isaanii beela isaanii akkasitti akka oolanitti faa bulanii karaa kana deemanii waldaadhaaf olii gadiitti rakkatu baay'ee. Kuni dhugumaan dadhabbii guddaa keessa akka isaan darbanii wal'aansoo guddaa akka inni ta'e beekamaadha. Yeroo sana yeroo waldootiin jalaa cufamanii jennaan isaanii Haayila Sillaasee bira muggutii dhaqan Finfinneetti baay'ee jooranii baay'ee rakkatanii kan jedhu dhageenyeerra mee waa'ee isaan nutti himame yeroo Haayila Sillaasee bira muggutii dhaqanii Qees Gidaadaa Soolanii wajjin. Namoota baay'eetu nu gakkifnaani. Abeettotaadhaaf achi dhaqanii ji'a 8 taa'anii fuula nu gusaa dura waraqata kaafanii itti kennatanii dubbii rakkinaa kana mana yoo ijaarre mana keenya dhaqanii diigu. Balbala mana sarootii deemanii nutti cufu baay'ee rakkataa turre. Egaa isaan immoo dhaqanii kassasanii hundumaatti mangistii bira hamma ga'anitti beektotaaf wajjin keessatti isaan kassasanii wal wajjin fudhatanii dhaqanii ji'a 8 taa'u Addis Ababaa. Kana booddee utuu ta'anii ji'a 8 fidanii homaa arguu dhabde birima darba. Gamaa gamanaan
waliin iddoo garaagaraatti dhufee jigee hamma mana isaatii jalqabee hamma laqee firdibeetiin hojjetutti tarreetti taa'u, tarreetti dhaabatu. Yeroo inni dhiga dibee dhufu hammi nama gadi gombifamee raawwatee lafa dhungata. Booddee isaan rakkatanii baay'ee rakkatanii beelaanis horiinis akka dhumee booddee mari'atanii keessidaadaa wafa wajjin qabaqaa isaanii namarraa dheeressaa wajjin waliin mari'atanii abbaa teenyoo gadi jenna keessidaadaa ni jaajjaafu nuwa isa aaddu nuti jedhanii mari'atan. Mari'annaani yeroo hundumaa dhimma dhufaa isaan namni lama sadii gadi gugguufu keessidaadaa ni jaajjaafu. Maali namichi kuni jedhee gaafate caafetti ijaarsa barraa warqii. Tolchaa dhagaa arge. Maaliif ijaajjaa jedhe? Inni gadi hin jenne jennaan namichi iji isaa hin argu. Warra Oromoo warra Wallaggaati jedhee raawwatee markii deebiche. Asumaan inni amma na duukaan faana godhuufa oolan dhugaa. Erga akkas ta'ee jedhe. Achumaan ol godhanii warqata isaanii itti kennatanii caafeetti ijaarsa farraa warqii dubbisee awwaala yoo awwaala keessaa nama baasu du'es immoo lafa awwaalaa dhoowwatanii jedhanii raawwatanii abeettotaa itti kennan. Isa caafeetti ijaarsa farraa warqii mangistii dubbisiisee waan hundumaa godhee jennaan eenyu inni kan nama dhoowwatu awwaalati. Mana keessanis maaliif diigu? Amantiin kana baati jedhee raawwatee beekamee waraqata kana baasitee raawwatee isaaniif kenne. Akka isaan ijaarratan manas akka awwaala ijaarratanitti awwaalan fakkaate mangistiin egaa. Akkasittiin milkaa'anii jechuudha. Baay'ee rakkina guddaadhaan dabarsuun yeroo dheeraa. Amma ji'a 8 yeroo Finfinnee turan kana maal nyaatu? Galaa hammamiitu nama ga'a? Horii hammamiitu nama ga'a? Maaltu isaan gargaara ture? Baay'ee rakkataniifa. Baay'ee dhuma nama dhiba kun. Mee gaaffii gara biraan isin gaafadha amma isin ijoollee baay'ee qabdu. Egaa amma yeroo lubi dafaan akka kana hojii waldaa kiristaanaaf yeroo dheeraadhaaf akkas Finfinnee faa deeman iddoo garagaraas tajaajilaaf adeemani. Egaa guddisi ijoollee kun hundumti isaa itti gaafatamni isaa mataa keessanirra jira. Kun isinitti hin cimu ture? Keessummaa simachuu biraan ijoollee kana guddisuun? Baay'ee cimaadha. Gargaarsa Waaqayyootiin jabaadhee hojjedha. Abdii qabna Waaqayyo biraa. Sababii kanaatiifan jabaadha. Rakkina ijoollee irra gahu hundumaattu waan hundumaan nan hojjedhaa lafa hundumaatti nan gargaara halkan shurraabiin dha'aa guyyaa nan daakaa. Egaa ijoollee kanaanan guddise keessummoota kanaanan simadasee keessummaan baay'eetu dhufa. Inni karaayyuu iddoo hidhamee hidhaa keessaa kutatee dhufee na bira taa'aa. Hamma isaan galaniitti nuyi gallu tuma bira teenya malee naan jedhu. Hamma gaafa isaan lafa dhaqan kichiisan raatanii galan anatu qallaba. Ijoolleen koo immoo keessummoonni yeroo baay'ee dhufanii miila dhiquu afata afu halkan kana ijoolleen koo hin rafanii aanasiidhaan hophaa gaangoo keessummaa kanaan. Egaa ani immoo daakee raawwaddeetan irbaata isaaniin tolchaa miila dhiqnaa ani iyyuu miila ni qalaba hammaate. Lafti bultii yeroo gidiraan nutti dhufu manni cifatee hawuu dadhabu manni keenya keessa hawuu dadhabu gubbaa mana calootiitti halkan kana afara guuranii dhaqanii keessin faan achi bulchu mana calootii keessa. Rakkina guddaadhaan jiraataa turte. Isin duwwaa miti ijoolleen keessanillee keessummaa simachuutti baay'ee dammaqoo turan naan jettu. Dhugumaan gatiin keessan Waaqayyoo biratti guddaadha. Lubii dafaan nama macaafa baay'ee caafaa turan akkasaan turanii beekna. Macaafa baay'ee caafaniiru. Macaafa kana isaan yoom caafu isaanoo hojii waldaa kiristaanaatiin baay'ee qabamoodha yeroon isaanii. Attamitti caafu macaafa kana mee nutti maame?
macaafa kana yeroo caafanii halkan caafu gara caalu faanosiidhaan ibsaanii jiru baay'ee rakkannaa yeroo durii sanaa baay'ee rakkoodha korreentiin hin jiru shaamaan baay'ee hin argamu gadaamarraa isaan caafaa bulu halkan hawuu galaniin caafutaan gaafa irratti xinnooshe argatan immoo inuma caafu fudhatanii deemu karaa deemu kee tokkollee halkan irribaa ka'anii illee caafu yaadannaan. Waa'ee maalii ka caafan isinitti himu isin mari'achiisu? Ani yeroo gargaaran ta'e baay'ee aadaa Oromoo kana Wallagga jedhu kana gumbii oduu kana kuusaa sagalee Oromoo jedhu safuu biyya keessaa jenna kuusaa jedhu macaafa amala waaqeffannaa kana hundumaa baatee raawwatee yeroo baatummoo nu hojjetiidhaaf kenna mana mangistiitti. Ijoolleen biyya abbaa kootii hundinuu haa baranii jedhee raawwateetu macaafa kana yeroo baatee raawwatu shee hundaa aadaa Oromoo Wallaggaa kana mana yuunivarsiitiitti kenna yeroo hundaa amma tamaaroonni baay'een baru baay'een galateeffatu kanaan jiraanna saba gargaaraa sabni koo haa guddatu jedhanii makiinaan qabanii lafa adeemu yeroo hunda dadhabanii barsiisu. Halkan bokkaan itti rooba mangadii rakkoodha karaan hin baane rakkoodhaan adeemu akkasitti jiraataa turre biyya guddisuu barbaanna malee kan ofii keenya dhimma keenya iyyuu hin qaban. Amma macaafoti isaanii kan maxxansiifame jira kan immoo kan maxxansiifamiin hafes immoo jira miti? Abeet baay'eedha kan mana jiruyyuu kan hin maxxanfamne 27 caafan. Tole. Amma gaa yoo maxxanfama reen nafe immoo? Egaa ijoolleen amma danda'anitti yaalaa jiru kaa. Ijoollee jechuun balkanii guyyaa sa'aatti maxxansitee baatuuf isheenis immoo. Ishoo Waaqayyo ishee gargaaru. Dhaggeeffattoota keenya addee Qanaatuu Karoorsaa waliin gaaffiif deebii nuti goonee kana qofaa miti guutummaa gaaffiif deebii keenya sagantaa keenya isa gaafa roobiitti qabannee dhiyaanna. Wajjinni addunyaa wangeelaa hubadhaa hundeen Afrikaa humnees Waaqayyoodhaa. Balbala jabaatee keenyanii sassaakaa dulli kun duula lubbuutii dammaqaa dulli kun duula lubbuutii dammaqaa dulli kun duula lubbuutii dammaqaa. Kibba warri jirtan kanneen baaflita dulli kun duula lubbuutii dammaqaa balbala raarraanni banee hundumaaf walqixa dulli kun duula lubbuutii dammaqaa dhaloota hundumaaf qabnaa dhaamsa ajaa'ibsiisa dulli kun duula lubbuutii dammaqaa erga wangeelaan argamee nama boqochiisa dulli kun duula lubbuutii dammaqaa. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwv@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowwarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin